መጀመሪያ ላይ ባሌ ባልሽ ነው ብላችሁ ተስማምታችሁ በሁለት ሳይዶ ያገባችሁት እናንተ ናችሁ። አሁን ደግሞ ምን ተገንቶ ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? አሁን ምን አዲስ ነገር አለ? እስቲ ይሄ ቪዲዮ አዳምጡና እንመልሳለን። ዱርሴ ሳንት ወሊገሌ አከኒ ፉዱ ካንታሲሴ ኢሼ አማሞ አዩን ምርገሺ ጋፈቱ ማልቶ አከነ ታሲሰ ነማ አጀም ነማ ጀችሲሳ ቪዲዮ ከነ ኢላላቲ ወልቲ ዴቢና ማለከ እተ ሱማያን አዩ ማነ ጋፋቸው ረት ሲፈጠር ደግሞ ምን አለ ካልመጣሽ አልመጣም እንዴ አስበው እኔ ለመሬት ብዬ ስመጣ ምን እንደምታረገኝ አሁን ገና ይችልሽ ማለት ነው። እኔ ምን ሆናለሁ ምናምን ሲላት አንተ የሆነ ነገር ብትሆን እንደምን ምናልባት 2 ሳምንት ምን አትቀመጥ ትችላለህ ብላ ለአንተ እንደዚህ ያለች ሴትዮ ነገኔ አሁን ወይ እንዴ መሬቴንማ ቤቴንማ ለምን ትበላዋለች? የለፈውበት ነው 10 አመት ሙሉ የለፈውበት ነው። ለምን ሲባል ትበላዋለች? ገና ለገና የባል ሚስት ለምን ትበላሽ ብዬ ብድግ ብዬ ስመጣ የሆነ ነገር ብታረገኝስ እንዴ ቤቱ ጥንቅር ብሎ ይቅር አጠብቀኝ ነገ እኔ ምን አቀላለሁ። ቪዲዮ ከና አንገድ ኡማቲ ጠቂፈተን ጀዴን አብዲ ቀባ ኤጋካ ከሌሳ አዩኒ ያርራ ካንካቴ ሳይዶዳኒ መና አስጅሩ ከና ከመቃ nama asjiru kana gara maqaa kootti na jijjiiri jettee akka ishiin gaafatte hundi keessaniyyuu viidiyoo irratti argitanii isarratti yoo Sumayyaan dhufuu waattee gara maqaa keetitti si jijjiira jedheeti Saidoon kan inni dubbate jechuudha. Isarraa kaatee Sumayyaan wanti ishiin jettee lafa ani waggaa 12 itti laffaanee ijaarsise yookiin ijaaree gara maqaa ayyuutti jijjiiruudhaafi ayyuun immoo wannatee nyaachiste maal nyaachiste buleetti isheen maal nyaachiste sijammar duursumayyuu kan wanna hintaane funaana jiru si malee ayyuun balleessa tokko yoon qabdu kun kaasaanii amma ayyuun dhirsa namaa fudhatte ayyuun abbaa manaa namaatirraa fudhatte abbaa ijoolleetti eerumte jedhanii maqaashii olii gada farsaa miti jiru miti garuu miti ijji gamnaa dura boossii jedha Oromoon. amma eegaa shariyaan eeyyamee shariyaan hanga afuriittiyuu eeyyamee intalli kuni jaalala isaaf qabduu fi ijoollee akka qabu beekti haadha manaa akka qabu beekti itteerumtee jirti kalaas itteerumtee jirti amma immoo kan isheen gaafatte qooda ishee gaafatte keetii miti kun walitti iyyuu yoo qabaatan kan sadan keessaniitu tokko waan ta'eef qooda isa gaafatte lafa naa kenni mana naa kenni jettee isa gaafatte gaafachuudhaaf immoo mirga guutuu qabdi baga gaafatte ayyuun baga gaafatte ati yoo deebi'uu baatte manni maaliif cufamee taaree dhugaadha ko ati achitti hin deebitu taananii siif yoo barbaade iddoo ati jirtu sanitti siifaa ijaaru si galee garuu immoo mana as jiru kana mana amma isaan keessa jiran kana maqaa isheetti jijjiiruuf maal rakkoo qaba? Rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Wanta ayyuun akkanaa ayyuun maraattu wanna taate fi ayyuu sammushii wanta hin hojjanneef jedhee wanta nama dubbisuu miti mirga qabdi gaafachuudhaaf eega fuudhee eega samaanaa walirraa qabaatanii gadi mirga qabdi wanta barbaadde gaafachuudhaaf mirga guutuu qabdi ayyuun. kana hubadhaan hundi keessanii yoo jechuudha ayyuutti murteessuudhaan dura eenyu bira jira badiin jiraati gadi fageessati yaala kuusaanii barri irratti rukutee ati sarraatanyaa Saidooti fi sarraatanyaa Sumayyaati jedhee gaafata kuusaanii jecha hin taane jedhanii ogeessa fayyaa fuudhanii deemu
kana hundayyuu dandeessee intalli kun kana hundayyuu dandeessee jecha isaanii jecha isaan maraattu jedhanii ittiin arrabsan hundayyuu dandeessee mirga shimmoo akka hin gaafanne irra dhaabbachuu hin qabdan. yaa gaafattu mirga guutuu qabdi yaa gaafattu kalaas saayidoo gaafatte miti yoo ishiin hin deebine ta'e lafa kana yookiin mana kana maqaa kootti naaf jijjiirii jetteen kalaas mirga guutuu qabdi yaa gaafattu arras borus amma inni mana kan sana fuudhee jira bakka inni akka fedhe ammas niitii biraas fuudhuu danda'a miti kanammoo akka inni maqaa isaatti jijjiiruuf gaafatte eeyyee gaafatte. Eega atin deebine yaa gaafattu siif immoo yoo barbaade iddoo biraatti mana siif haa ijaaru malee ayyuun akkanaa ayyuun akkasii ati qabeenya barbaadde dursayyuu qabeenya itti barbaadde itti heerumte yes of course osuma ta'eyyuu jechuudha osuma qabeenya isaatiyyuu barbaadde intala kana jaalalatu dursa lafaan dha'ee namni kaa qabeenya wanna qabuuf qabeenya kam qabu qabeenya YouTube hojjeta kalaas. Isheenis ukkoo YouTube qabdu soo hojjatte isaan oliyyuu argachuu dandeessi. Qabeenya maal qaba Saayidoon? Qabeenyi isaa YouTube chaanaalidha miti. YouTube chaanaalii immoo isheenis qabdi hojjachuu dandeessi sii galee. Kana wanta hubachuu qabdan hundi keessanii jechuudha. Ayyuu Saayidoo wanta birrii qabuuf itti heerumtee miti intala kana inni wanna birrii qabuuf osoo hin taane wanna biraatiif osoo hin taane jaalala. Yeroo meeqa sidinitti himti jaalala ana jaalalat akkas godhee namicha malaaxaa kana harka na buusee jaalalli jaamadha jedha Oromoon gaafa mammaaku Senegalee ayyuunis jaalala isaatiin miidhamtee wanna isaa baay'ee jaalattuuf jaalala isaatiin miidhamtee deebi'uu dadhabde malee qabeenya isaa jaalattee miti qabeenya ishiin arra fayyaa qabdi wanta barbaadde hojjattee fiduu dandeessi intala ofitti amanamummaa qabdu intala simboo qabeetti wanta barbaadde keessa galtee hojjachuu dandeessudha Senegalee haala saniin hubadhaa. Namni immoo maraattuudha kan jedhuun isheen maraattee osoo hin taane mirga ishiit irratti falmatte yeroo baay'ee nama hin tuqxu garuu immoo gaafa namni ishee tuquu hin dhiistu baga goote kanas. Amalli ayyuutii fi amalli HIV tokko Senegalee HIVnis amma gaafa namni tuqe malee yookiin gaafa namni biraa dhaqe malee simbiraan dhufa hin dhufu ayyuunis gaafa namni itti darbe qofa kan nama waa tokko adabbii wayii namarratti fudhatu jechuudha isa immoo gaarii goote osoo akkas ta'uu baate namni hundinuu ishii edataa ture namni hundinuu mataa ishii keessa gadi dha'aa ture ayyuu jechuudha. Kun immoo mirga guutuu qabdi akka barbaaddetti nama ofirraa dhoowwu mirga guutuu qabdi abbaa fedhe immoo dhaqee wanna hin taane jecha hin taane ishiitti darbatee viidiyoo hin taane irraa waraabbatees deemuuf mirga guutuu hin qabu warra dhufe kaan kaballaadhaan gaggeessiti kaan wanta bunaana kaaniin ilkaan irraa dhahaa jirti kaanis akkasumatti itti fufaa jechuudha. Kun immoo ayyuu maraattuu hin jechisiisu kun nama mirga isheetti bu'ee ofirraa dhorkaa jirti malee maraatummaa miti kun osoo sitees osoo anatees akkasuma gaafa namni nutti bu'u hin dhiisnu jechuudha. Kanaaf Senegalee Sumayyaanis ani intala maraattuu kana faana akkamitti jiraadhaa xirriggi jedhe badikaa xirriggi jedhe ishee sitti hin buune sumatu dhufeetti bu'e waan ta'eef akkamimni ayyuu fuudhadha akkas siyaarsaa jiru waa biraati miti inni maaliif Yemanii hin fuudhin jettee